nu sirreessaa midhaan inni nama nuyi. Bakkeetti moo? Maarree. Eegnoo fidee dhufe hojjechuudhaaf. Kan keessa illee qulqulluudha. Kan eenyu sirreessuudha yaree. Maa kunnoo mucaa wayii xinnoo tokko natti arganii kun ijoollee warra baarsaa fi gurguraaranii achii namatu hojiidhaaf fedhee akka itti deemuun nabee naafa sirreessanii naa hin dhufe. Eenyu as keessa kan rifeensa sirreeffachuu barbaade. Kabajamoo maamiltoota keenya akka beeksisu maal dhufee gaadhaa waan rifeensa sirreeffachuudhaaf hojiirra hin jiraa midhaan jettanii na waamne hin ta'u ijoolleetti arge isin ammoo si rifeensa sirreeffachuun maashiniidha. Haaluma rakkoo ammaa kana sirreeffachuudhaani achuma nama mataa namni dhufaa hin jiru. Innaan rifeensa nu sirreessaa midhaan jedhanii nama nuyi. Bakkeetti moo? Maarree. Eegnoo fidee dhufe hojjechuudhaaf. Eenyu isin lamaan keessaa ijoollee amanatti agarsiisanii deeman. Kaasimini. Isin tureereedha. Ani isin lamaan keessaa ani natti fakkaate. Hojii dhaabeen dhufe. Ofii hojii ta'e? Maarree. Maashinii malee. Isa malee. Eenyu sirreeffachuudhaaf re? Isiniif ilaalaa. Eenyu reereedha? As namni tureeraa re? Sirreeffatte? Asuma? Tokko maali hin qoosaa namni hojiidhaa manaaf. Hojiin na rakkisee sirreeffadhu midhaan nu sirreessi kottu innaan isheen illee dhufe. Eessatti isin jedhe? Iddoo kan ani isin aseen fiigaa dhufe. Malee hojiin qabuuni. Achirra isaan achirra. Ani sannaa gabuudha. Hojiirra yeroo innaan mataa kutu dhufe. Amma hojii dhaabeen ishee dhufe. Akkamiin godhanii amma gaa amma maamila dhiisee dhufe isa amma hojii malee isa kuudhaan dhufe si. Namni sirreeffatu moo jiruudha? Yoo barbaadde feetti. Maal rakkoo qaba maal? Bocatti isinii baasaa isinii bareechi. Maal jalee namni hojii namaatti maal naasaan akkasii waama ta'uu hin dandeenye. Sirreeffataa ari'aa sakanaa ilaalcha kana maaltu fakkaatu? Siina waamee ture? Rifeensa kukkutachuudha. Innaa maashinii chaarjii fuutee fidee dhufe sa'u. Asitti moo? Asitti na waamanii naan ishee maamila gammachiisumaaf jecha fidee dhufe qaba. Ani isaanii ansee malee utuu ijoollee hidhatee maal godhee hin dhufan hojii dhiise. Anaaf shiroomi. Sismini namni sirreeffatu moo jiraate? Bakka asii dabaree ilaala. Kaameraa argaa jirtu. Tokkotu haaluma hojiidhaaf biizii ta'ee akka itti dhufu na beeku. Kan keessa illee qulqulluudha. Kan eenyu sirreessuudha yaree? Tokkotu na waamee hojiidhaaf biizii ta'ee. Kunoo kooftaatu. Silamaan keessaa. Maanoo isin lamaan keessaa asii na waamanii naan rifeensa qotaan nu sirreessaa dha. Yoo isin keessa. As keessa? Maa kunnoo mucaa wayii xinnoo tokko natti arganii kun ijoollee warra baarsaa fi gurguraaranii achii namatu hojiidhaaf fedhee akka itti deemuun nabee naafa sirreessanii naa hin dhufe. Eenyuudha as keessa? Kan rifeensa sirreeffachuu barbaade. Isin mini? Eenyuudha re? Ani mataa inni sirreessaa naa hin dhufe malee hojiidhaaf maaltu na qoree naasi. Meeqa barbaadde? Mudii natti qabataa turre naan. Rifeensa sirreessuu fedhe dhufee ture nu waamanii deebi'anii badan. Mudii qabattee jechuudha.